نما وجهي بلتيتي يعني ديبسا ولكن رب رادفتي خلاص وانتتون بلتيتي خلاص خدتي خرامتا خرم منايسي خدوقا الحمد لله جنة نجي أنا كده تجرتي صح دعاء بدو تكدوتي ولكن الحمد لله إقدر تتخيل قنا فيديو برايسني مرة إسني هاسونا ولا وانين بفيف وروان فيديو جنازة حياة في فيديو فوتوسي موسيقى الرخيصني يعني موسيقى خامري الرخاية شاما وجه ربي جاء ربي في رسول سداتو فيديو سنها فودو يوتيوبر راور هند خيسنو خربي في رسول سداتو فوتو حياة وان جام فيديو حياة وان جامي فودادا نتي دوغا امتا دباس تنيوس امتا هنقرب بأمر نوداي ريسو فيديو ترى نقرا خانا هدوتو وروان جنازة حد قال لك سيد حق عدا لو سمحتوا فيديو فوتوس وهند حق عدا زفنا الرخيصني وان امارق زين نمني دور رخايتو وبليتي يا مسلمة عباد مسلماتين دوتي الحمد لله خنا خدوتو تخيانا رواني نسيني دفك ان شاء الله قويا براقزي ويونو قد وبوليتين حياتو بركتي تامي توري wanti hayat mudate kun isin mudachuu dhoolu wanti hayat gubaan hayat gubatte kun bor isin ga'uu dhoolu bor isin irra ga'uu dhoolu jedhamte yuutuubaroonni yaman qaamii yookiin immoo komii guddaa uummata oromootirra qaban jechuudha. yuutuubaroonni yaman sababa maaliitiin komii asba'anii sadiin dubbanne abdiin hin dubbanne yuutuubaroonni hedduun gadda isaanii ibsan jechuudha. maaliif gadda isaanii onni ibsatuu didaniif yookaan laallu ta'e gaddi isaanii keessi isaanii miidhameeti keessi isaanii gubateetidhaan viidiyoon asbaanii dubbatuu didan obboleeyyan kiyya. komiin isaan ummata oromootirraa qaban viidiyoo qaama qullaa mujattiin muslimaa waraabamee tasa yeroo san gadhiifame warri gad dhiise sun warroota achi keessaa nama seensisu oginaa rakkoo isaanii waan godhu wallaalanii viidiyoo waraabanii gadi dhiisanii haasofsiisan jechuudha. obboleeyyan kiyya viidiyoo isii akka obboleettiin isii yookiin kaafiyaan jettetti viidiyoo isii gubbarra kaatanillee viidiyoo suuraa isii viidiyoo isii kaasatte assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan asuma chaanaalii koo laayik sheer subscribe gochuun dagatinaa yaada keessan akkasumas qeeqoo qabaattan kee isin jechuu barbaada. komii yuutuubaroonni yamanii isinirraa qaban inni guddaa maali? viidiyoo hayaat irratti maaliif gabbaanii dubbachuu dhaban? maaliif gadda isaanii dubbachuu dhaban? maaliif gadda isaanii gabbaaniif viidiyoo waraabuu dhaban? gaddi isaanii gubaa keessa isaanii jira, gubachaa jiran. ummanni kun mujatti kana hedduu jaalata, nama amala qabeettii fi nama bashaasha jechuudha. hayaat jechuun nama colleedha jechuudha. akkasuma wanni viidiyoo kana kaasa isin jedhanii isinitti dubbatanii hayaat jechuun namni hin beekin yeroo viidiyoo kam waraabtu namni hin beekin jiru. hayaat tobin nama miskiina ilmaan isii kun isirraa haftee jirti. ilmaan isii kun boru suura haadha isaanii kan hin argan, maatiin isaanii hin arga, firoottan isii hin arga. gaafa suuraa kan argan gadda guddaatutti dhagahamaa jira. hamma turrellee turru waggaa 100 turre waggaa takkas turre nuti suuraa isii kana arginu gaddan nutti dhagahama. dhugaadha. otoo isin taate hoo, otoo obboleettii taate hoo, otoo obboleessa kee taate hoo kuni maalin? wallaahi waan nama ajaa'ibaatti jechuudha. waan namni keenya nuti tasa namni yeroo saniif waa'ee akkanaa niyyatu dhugaa dubbannetti jechuudha. maaliif niyya keessallee galchatu amma immoo ilaalchi deemee dhiiga isii gubaa isii ibiddatti jijjiirattanii jecha jiran jechuudha. wallaahi laziim yeroo kanatti hayaat azala rabbiiti. wallaahi laziim azala rabbiiti. azalli rabbii ka isiitti dhufe ibiddi isii gube sun ammallee itti hojjetataa jira. subhaanallah. bari rabbiin
gaafa ruuhii teetana gara haadha kee keessatti si kalaqu waan akkanaatiin duutu guyyaa akkana duutu wallaahi guyyaa kee tirantartu wallaahi kama keenan du ka sababa kanaan du ka balaa dingataatiin du ka bishaan feedu inni kun kulliin isaa warrabbiin kana itti nu katabe jechuudha akkatti ka dhibamee algarratti galee luqqee jechuudha. Wallahi akka rabbiin itti si katabe hundi isaatu wanni nuti goonu hundi isaatu akka itti rabbiin nu katabe jechuudha. Kasi hiyyoomsu kasi diroomsu kulli isaatu iyyuu akka rabbiin itti si katabe subhanallah. Maaliif nuti immoo hin beeknu? Fakkeenyaaf waan akkanaa godhannaa waan akkasii godhannaa mana viilla ijaaruun guyyaa tarruun beeknu. Inni bara guyyaa tarruun hayaat mil'oo libsutti biraa dhabne. Hayat sakandii muraasa keessatti dhufte sakandii muraasa keessatti uummata Oromoo bira kutte waan garaa nama nyaatu jechuudha obboleeyyan kee. Hayat jechuun wallaahi laziim otoo galche uummanni ka isiin dubbatti ka isiin hin jedhin hin jiru jechuudha. Maaliif hayat nama miskiina hojiin isillee mucattiin kun biyyuma Arabaatitti dhalatte na fakkaata. Biyyuma Arabaatitti jechuun Yamanitti dhalattee guddatte na fakkaata. Wallaahi waan nama ajaa'ibu akkitti isiin fiigaa dhufte akkitti isiin itti lixxeetu nama wallaahi lazim baay'ee tokko jiru wallaahi lazim yeroo hirriba qabdee jirtis na dura jedha suuraan isii kun wallaahi rabbiin rahmata isii haa rabbiin jaannata firdoosi isii haa gammachiisu rabbiin dilii isii haa wallaahi obboleen kiyya nuti xiqqaa guddaan keenya tokko wal waanyina sharri walitti yaana. Yoo afaan keenya kilmaa takka namni tokko xiqqishuma isii baafate wallaahi yoo san miiliyoona kudha isii deebisa namni afaan arraba jabaatu jechuudha. Obboleeyyan kiyya garaa walitti hin jabaatin. Garaa walitti hin jabaatin abadan wallaahi lasi. Jiruun addunyaa tun gabaabdudha. Jiruun addunyaa tun mil'uu libsu waan tokko keessa jirtu wallaahi lasi. Rabbiin kiyya immoo halaafisu jiruu addunyaa tana wallaahi laziim akkitti doonuu beenu akkitti baanuu beenu biyya ambaa jirra ana ahdi kennan bira jiru haati isii sun alhamdulillah otoo akka nuhii kanan haati isii sun seenes ta'u garuu otoo akka nuhii kana mana namaa dalaydi seenaa guddaadha jechuudha. Seenaa abadan nama keessaan baan garuu haa dhufeeti haati isii sun yeroo takka leeftaatu isii argite ilmoo isiiti yeroo takka leeftaatu otoo akka haadha isiiti yoo nagaraa isii keessatti maala mucattiiti bira odoo guyyaa kanaa bule jechuun isii hin oolu garaa haadhatti jechuudha. Garuu nuti warroonni mana arabaa jirru kun hammuma dandeenneen kairii dubbachuu wallaahi laziim hammuma dandeenye rabbii keenyatti booyu rabbiin nagaan nu baasee nagaan biyya keenyatti nu galchee ana ahli keenya nagaan fuula ifa wal nu agarsiisu inni guddaan garaa walitti jabaatina jecha waliin hin jedhina waliin jiraamiti wal waanyuun tokko wal hamachuun tokko foon namaa nyaatuun tokko wallaahi waan akkasirraa bilisa ta'a rabbiin isin haa eegu rabbiin nu kulli keenya yoo rabbiin nu haa eegu karaan keenya hunduu kanumaa bultii nu baasi jenna malee wallaahi wanni nuti jennu jiru jechuudha. Kaleessaa tarte akkasuma mucaan makiina wallaahi waan nama ajaa'ibu jechuudha. Obboleeyyan kiyya hamma dandeenyeen kairii dubbachuu namarraa hamma dandeetti namarraa namaaf kairii yaadi hamma dandeetti namarraa jechuun yoo fagaadhaa otoo hin taane kairii dubbadhu yeroo kamooyyuu jechuudha. Waan kairii yaadi waan kairii dubbadhu waan dandeetti miskiina gargaari waan dadhabdeen du'aa rabbii keetiif godhi isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee isinitti dheeressa jira obboleeyyan kiyya. Taani azala rabbiiti mucattee kana azaluma rabbiitu itti dhufe malee wallahi see mucaa wayii viidiyoo hojjettee jirti namitti kiyyaa akkana jettee irra dubbattee jirti
intalli sun haalli isiin itti viidiyoo hojjette garuu gadi nan buune. Yeroo obboleettiin isii darbite kana keessatti isiin istaayilii biraatiin dhuftee viidiyoo hojjette jechuudha. Subhaanallah, ilmi namaa kun akkatti inni yaadu ani hin beeku. Nama tokko hamma fedhallee ta'u gadduu fi barbaachisa obboleettii ta'e nama biraa darbite. Garuu namni keenya immoo istaayilii biraatiin viidiyoo waraabaa irraa hojjeta jechuudha. Akka waan sargii wayii ta'e, akka waan sargii wayii deemtu, akka waan bakka maaliif bari fakkeenyaaf wallaahi dhasii marruu shoo ummu afnaan jechuudha. Wallaahi mucattiisuu jechuudha. Namni gadda agarsiifatu akkanaa miti. Intalli sun viidiyoo hojjette sana irratti akka nama sargii wayii deemu wallaahi isiif gammachuu ta'an waan isii bichaa naa galuu dide. Waa'ee isii dubbatti, waa'ee namaa dubbatti, waa'ee gaazii kanarraa dubbatti garuu istaayiliin isiin itti dhufte istaayilii biraatti jechuudha. Hin barbaachisu obboleettii guyyaan uffata bareedaa uffattullee ni jira. Garuu asanallee hin jedhu akka shari'aa keenyatti haa ta'u garuu wallaahi gadda isii kana mul'ifachuu erga isiif gaddite uffata dibsis erga isiif gaddite yookaan maal godhuu irraa dubbatti. Wallaahi akkamitti yaada namni keenya kun jedhe akka inni itti yaadu wallaahi ani hin beeku rabbiin nu haadhisu maalana rabbiin nu haadhisu waa'ee isiisanis akkasii isii rabbiin jaannata firdoosinis akkamichiisu jedha obboleeyyan kiyya hamma dandeettaniin hojjettii kana du'aayii godhaafi rabbiin jaannataan isii haa gamma zambi meeqatu irraa hir'ata. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.